Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya muddee 19/2022 ka guyyaa wiixataa eegalleerraa ana Hamza Hussein. Sagantaa keenya har'a qabanne keessatti hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaa irratti komii qondaaltonni Tigraay mootummaa federaalaa irraa qaban isan biraan geenya. Akkasumas agarsiisi buna Itoophiyaa UK'tti qophaa'e maal kaayyeffate ka jedhu የሀገራችን ቡና ተወዳጅ ነው በጣም ቡኒ keenya baay'ee barbaadama gabaa bunni keenya akkas barbaadamaa ta'e keessa seennee buna biyya keenyaa kallattiin maaliif garana hin erginuu jennee eegalle. Qophii ispoortiin waancaan addunyaa 2022 maal qabatee darbee Qatar maal buufattee ka itti aanu akkamiin qophaa'a gabaasa bal'aa qabna nu faana bu'aa. Odeessa keenya jalqabaan mootummaa fi uummanni Tigraay sanada waliigaltee nagaa hojiirra oolchuudhaaf onneerraa fudhatanii hojiitti hiikaa jiraatanis mootummaan federaalaa waadaa waliigaltichaa hojiin agarsiisaa hin jiru jedhan dursaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Qondaalli kun koraa ariifachiisaa mana maree ja'affaa waggaa sadaffaa Tigraay irratti wayita gabaasa dhiyeessanitti kana dubbatan jechuun TPLF fuula feesbuukii isaanii irratti barreesseera. Firaa'ol Balaay. Mootummaan federaalaa garuu waliigaltee nagaa mallattaa'ee hojiirra oolchuudhaaf hojjechaa akka jiru himeera. Sadarkaa raawwiin sanada waliigaltichaa hojiitti hiikuun irra jiru kan ji'a tokko ilaalchisuun gabaasa mana maree Tigraayiif dhiyeessaniin erga waliigalteen nagaa mallattaa'ee as uummanni fi mootummaan Tigraay gaaffiiwwan waliigaltee nagaa hunda raawwachaa jiru jedhan Dr. Dabratsiyoon. Haa ta'u malee gama mootummaa federaalaatiin karaa gargaarsa namoomaatiin wantoonni jajjabeessan jiraatanis qabxiiwwan waliigaltichaa hafan ilaalchisuun waadaa galee raawwachaa akka hin jirre ibsaniiru. Muddee 17 tajaajilli koominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa baaseen magaalaa Maqalee dabalatee naannoo Tigraay bakka garaagaraatti gochi saamichaa bifa gurmaa'een gaggeeffamaa jiraachuu beeksisee ture. Ibsa kanaan Tigraay bakkeewwan humni raayyaa ittisaa mootummaa hin qaqqabiin jirutti saamichi garaagaraa gaggeeffamaa jiraachuu beeksiseera. Mootummaan ibsa isaa kana keessatti waliigaltee nagaa sanarratti waadaa uummataa fi biyyaaf galee raawwachaa akka jiru eeruun yeroo ce'umsaa kana akka carraatti fayyadamuun Maqalee fi bakkeewwan birootti saamichi gaggeeffamaa jira jedheera. Humnoonni Eertiraa fi kan Amaaraa yakka hamaa uummata Tigraay irratti raawwachuu itti fufaniiru jechuun mootummaan humnoota kanneen bu'uura waliigaltee irra gahameetiin akka baasuuf gaafataniiru. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gareen gamtaa Afrikaa hojiirra oolmaa waliigaltee hordofu ammallee Tigraay akka hin galle himuun waliigalteen nagaa qajeelummaatti hojiirra akka ooluuf garichi gara naannichaa deemuun isaa haalaan kan eegamuudhas jedhaniiru. Ibsa saamicha magaalaa Maqalee dabalatee Tigraay bakka adda addaatti gaggeeffamaa jira jechuun mootummaan federaalaa baasee hordofee aanga'aan TPLF marii nagaa gaggeeffamaa ture irratti dursaa garee aangoota Tigraay kan turan obbo Geetaachoo Raddaa yaaddoo nageenyaa kamiyyuu nuti furuu hin dandeenye kan uummanni keenya furuu hin dandeenye namni kamiyyuu furuu hin danda'u furuufis hin taa'u jechuun fuula Tiwiitaraa isaanii irratti barreessaniiru. Waliigalteen nagaa uumame akka hin gufanneef jecha bu'uura waliigaltichaatiin addawwan waraanaa 4 irraa akka gadhiisan taasifamu kan ibsan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gama raayyaa Itoophiyaatiin garuu kun akka hin raawwatamin himan. Akkaataa waliigaltee waraana dhaabuu irra gahameen humni mootummaa federaalaa Maqalee galuun dhaabbilee gurguddoo ta'an akka to'atu kan ibsame ta'ullee hanga ammaatti gara magaalattiitti hin galiin jira. Mootummaan ibsa baase kanaan gocha saamichaa gaggeeffamaa jira jedhe keessatti warri hirmaatan hundinuu itti gaafatamummaa jalaa hin bahanii jechuun mootummaan nageenya uummataa eeguudhaaf itti gaafatamummaa irra jiru bahachuudhaaf waan barbaachisu hunda ni godhaa jedheera. Ji'a tokko dura ture Afrikaa kibbaa magaalaa Pretooriyaatti itti aansee ammoo Keeniyaa Naayiroobiitti waraana waggoota 2 dhiiga dhangalaasee ture dhaabuudhaaf mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti waliigalteen kan raawwatame. Agarsiisni bunaa Itoophiyaa uummata UK aadaa shaayii dhuguun beekamutti buna Itoophiyaa beeksisuu yookiin barsiisuu fi oomishtoota biyya keessaa gabaa idil addunyaatti beeksisuu kaayyeffate sanbata kana Londanitti banameera. Embassii Itoophiyaa Londanitti argamutti ministeera gorsaa damee dippiloomaasii dinagdee fi biizinasii kata'an Warqaa Farraa'oo Akililuu dhimma kanarratti ibsanuuf kennaniiru. Agarsiisni kunis waggaa waggaan akka geggeeffamu nutti himaniiru.
ኤግዚቢሽን የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የቡና ኤግዚቢሽን ነው ሚስዮናችን ያዘጋጀው። የዚህ ኤግዚቢሽን ዋና ዓላማው kun agarsiisa bunaa Itoophiyaa yeroo jalqabaaf UK keessatti qopheessinedha. Kaayyoon agarsiisa kana buna Itoophiyaatti sona dabaluun gabaa UK irratti beeksisuudha. Kanaanis buna Itoophiyaa gabaa addunyaatti beeksisuudha. Akkasumas daldaltoota yookiin dhiyeessitoota bunaa Itoophiyaa kubbaaniyyaa UK bunatti sona dabaluun gabaa addunyaaf dhiyeessan waliin walitti fiduunis kaayyoo gooroo keenyadha. Itoophiyaarraa kubbaaniyyaan buna alatti ergan gurguddoon 6 hirmaataniiru. Jarmaniif Ingilizirraas tokko tokko hirmaataniiru. ከጀርመን አንድ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ተሳትፋለች። ከእንግሊዝ ደግሞ የሀገራችንን ቡና እያመጡ ሴት ጨምረው ለገበያ የሚያቀርቡ 2 ኩባንያዎች ተሳታፊ የሆኑበት ነበር። ቡኒ ኢትዮጵያ አዱኛ irratti guddoo jaallatamus hagas mara gabaa addunyaatti dhiyaatee qonnaan bulaa bu'uura bunaa ta'e wayita fayyadu mul'atu. Hojiin keessan kun kan hagam fooyyessa ka jedhuuf akkas nuun jedhan. እንደ ጅማሮ የኛ ዋናው ነገር ምንድነው? በተለይ አሁን ዩኬ ላይ በሻይ ጠጭነታቸው ነው የምናውቃቸው። አሁን ግን ወጣቱ ትውልድ በተለይ ወደ ቡና nuti gama keenyaan bunni Itoophiyaa hawaasa UK hunda biratti baramee akka jaallatamu gochaa jirra. Uummanni UK shaayii dhuguun beekama. Yeroo ammaa garuu namni hedduun keessattuu dargaggoonni gara bunaatti deebi'aa jiru. Qorannoo geggeessineen bunni Itoophiyaa kallattiin gara UK seenu baay'ee muraasa. Gara biyyoota birootti ergamee achirraan garana dhufa. Gabaan haala kanaan raawwatu ammoo biyya keenya osoo hin taane biyyoota buna Itoophiyaatti sona dabalanii gara UK ergan fayyadaa jira. Kanaaf haala bunni keenya kallattiin itti aseenuu danda'u mijeessina. ተሳታፊዎች በጣም ደስተኛ የነበሩበትን እኛንም በቀጣይ ከዚህ በሰፋ ሁኔታ Bunni Itoophiyaa akkuma barbaadamu gabaa addunyaa irrattis akka baay'inaan gurguramu hojjenna jedhan. የሀገራችን ቡና ተወዳጅ ነው። በጣም ተወዳጅ ነው። እዚህ ሀገር ብሌንድ እያደረጉ ነው የሚጠቀሙበት። ኮሎምቢያ ቡና፣ የብራዚል bunni keenya baay'ee barbaadama. Biyya kanatti buna Biraazil, Kolombiyaa fi biyyoota kaanitti akka mi'eessituutti buna keenya itti dabalanii fayyadamu. Kanaafuu gabaa bunni keenya akkas barbaadamaa ta'e keessa seennee buna biyya keenyaa kallattiin maaliif garana hin erginuu jennee eegalle. Gara fuulduraatti buna sonni itti dabalame biyya keenyarraa gara UK ባይናን ገልቹ ሀገራችን ቡና ወደ ዩኬ ቀጥታ እየገባ በተለይ እሴት የተጨመረበት የሚመጣበት ሁኔታ የተሻለ ነገር ይፈጠራል ብለን እናምናለን። Dhaggeeffattoota keenya gidduutti mooduun gaggabaabee isinitti himaa Afrikaan waggoota 15 haga 20 keessatti wancaa addunyaa ni mo'atti jedhe leenjisaan garee biyyaalessaa Morookoo Waalid Regraayi. Morokootiin xumura walakkaa waancaa addunyaa akka qaban taasisuun Afriikaaf akkasumas biyyoota Arabaatiif seenaa haaraa akka galmeesse Waalid kaayyoo yeroo dheeraa Afrikaan waancaa addunyaa argachuu qabdi jedhuun milkeessuuf itti dhiyaatanii ture. Leenjisaan umurii waggaa 47 Waalid Afrikaan waancaa bara 2026 geggeeffamurraa kaasee biyyoota 5 ol ardittii bakka bu'an qabaachuun ni cimti jedhee amana. Raashiyaan hamilee loltootaa cimsuuf jecha weellistoota gara dirree waraanaa Yukireenitti akka ergitu himte. Kun kata'ee erga qondaaltonni ittisaa US hamileen gadi aanaa humna Raashiyaa hundaaf dadhabbii kata'ee fakkaata jedhanii boodadha. Birgeediin aartii kun ka duula dhiyeenyaa uummanni meeshaa muuziqaa loltootaaf gumaachaa jedhu hordofee dhufe. Hamilee kakaasuudhaaf aadaa seenaa keessatti muuziqaa waraanaa fi qophii bashannanaa beekamudha jetti UK'n. Xumura waancaa addunyaa Qatar irratti taphattoota ga'umsa ajaa'ibsiisaa agarsiisan garuu milkiin biraa fagaatte keessaa tokko kata'e Kylian Mbappé aarii fi callisa yeroo dheeraa booda ni deebina qofa jedhee Twiitara isaa irratti barreesse. Dallansuu isaa booda pirezidaantiin Firaansillee dirree seenanii isa jajjabeessaa turanii taphataan taphattoota kaan caalaa goolii 8 galchuun erga 1966 ka jalqabaa ta'e kun kophee warqii fudhateera. Mucaan dhiiraa umuriin ganna 2 ta'ee mana isaa kaaba lixa Yugaandaatti argamutti roobiin liqimfame lubbuun oolee. Daa'imni maqaan isaa Iga Paul jedhamu kun yeroo roobiin kun dhufee isa liqimsu qarqara haroo Edward mana isaaniitti dhiyoo jiru taphachaa ture. Bineensi kun dhufee daa'ima kana butee gar tokko qaama daa'ima kanaa liqimse jedhe poolisiin. Taatoo beekamtuun Iraan erga mormitoota mootummaa akka deeggartu ibsite booda aanga'ooti biyyattii to'annoo jala ishee oolchaniiru. Taranee Alidost himata waa'ee sochii mormitootaa irratti sobaraabsiteetti jechuun to'annoo jala oolfamuu ishee miidiyaa mootummaa biyyattii gabaaseera. Torban darbee fuula Instagram ishee irratti namichi tokko sababa hidhaa mormitootaa waliin wal qabatuun murtee du'aan adabamuu isaa balaaleffatteetti. Taranee ka beekamtu
fiilmii badhaasa Oscar injifatee The Salesman jedhamuudha oduun kanuma. Hayyee dhaggeeffattoota keenya ammoo ispoortii irraan baaneerraa akkuma beekamu waancaan addunyaa 2022 kan Qaataaritti qophaa'aa ture kalee galgala goolabamee jira bifa addaatiin. Asitti kan argamu waa'ee koo Zalaalam Taaddaseeti. Zalaalam jalqabarraa hamma dhumaatti waa'ee waancaa addunyaa itti dhiyeenyaan hordofaa ture. Qophii ispoortiis bareechee simbiraan gahaa ture. Kabara kana waancaa kan akkamitti ilaaltame maaltu ture waa'ee Qaataariin wal qabsiisii hagam milkooftee waan jirume. Galatoome Hamzaa jalqabarratti Qaataarii fi waancaan addunyaa akka qopheessitu yeroo kennamu qaamolee adda addaatiin qeeqamaa turanii namoonni hedduun pirezidaantii FIFA duraanillee dabalatee himanni irratti dhiyaatee ture malaamaltummaatiin maallaqa guddaatu kennamee Qaataariif carraan kun darbe jedhame garuu Qaataar addunyaa afaan qabachiistee jirti. Istaadiyeemii isaan ijaaran haala isaanitti keessummoota isaanii simatan ajaa'iba ture dabalataan mirgi namummaa sarbamu wajjin wal qabate akkasuma qeeqamaa turte haa ta'u malee seera isaaniif aadaa isaaniitti cichanii qabachuun waancaa addunyaa kana bifa ajaa'ibaatiin qopheessaniit kan isaan xumuranii waancaa addunyaa qopheessuu qofa osoo hin taane jalqabbiin biyyoota arabaa kan bara kanaayyuu adda ture. Saawud Arabiyaan Arjentiinaa mo'achuun ishee waan dinqii ture waan hin eegamne ture. Iraanillee akkasuma ga'umsa gaarii argisiisaa turte garuu Qaataariif gaariin turre. Qaataar biyya yeroo jalqabaaf tapha tokkollee osoo mo'atiin garee ishee keessaatii baate taateetti waancaa addunyaa qopheessite jechuudha. Kun seenaa jalqabaa ta'ee galmaa'ee jira. Saawud Arabiyaan gaafa Arjentiinaa mo'attee bifa addaatiin odeeffamaa ture. Saawud Arabiyaa milkaa'ina addaa ta'eetii kan inni odeeffamaa ture. Wanta akkasii kanaan duras mudatee beeka. Speen irratti bara 2010 yeroo Afrikaa kibbaatti waancaan addunyaa qophaa'e. Kan akkamitti ilaalte akkamitti deebisanii mooraalii sana hamilee sana argatanii addunyaa naga sana odeessaa ture kanarraa maal jettaati? Mo'amuun Arjentiinaa tapha jalqabaa irratti akka isaan dogongoroota isaanii hundumaa sirreessanii deebi'anii cimanii yeroo hundumaa dammaqanii akka isaan taphatan isaan taasiseera. Leenjisaan isaanii Lionel Scaloni yeroo xiqqoodha garee kana wajjiniitiin kan isaan dabarsanii filannoo taphattoota wajjin wal qabatee hariiroo isaan uumaniiranis addadha jedhama. Kunuunsi taphattootaaf godhamellee ajaa'iba ture. Lionel Messi yeroo jalqabaafidha waancaa addunyaa kan injifate kun milkaa'ina addaa jireenya isaa keessatti argatedha. Waggoota 36 eegdee jirti Arjentiinaanis waancaa kana mo'achuutiif jechuudha. Dogongora isaanii irraatii barachuun shaampiyoonaa ta'uu danda'an yeroo Arjentiinaa. Ajaa'iba. Qaataar keessa akka jalqaba qeeqamte osoo hin taane qophiin xumuraa kaleessaa ajaa'iba ture. Haala kanaan biyyi waancaa addunyaa xumurte hin jirtu jedhamaa ture. Keessaa xumura irratti aadaa isaanii sirriitti beeksisatan ilaalchi addunyaan biyyoota arabaaf qabdu maal akka ta'e illee akka jijjiiranitti odeeffamaa ture. Akkamitti ilaalte amma qophii xumura kaleessaa sanumaan wal qabsiisii taphattoonni mo'atan maal argatu deebi'ees immoo isattaan immoo akkamittiin qophaa'aa waan jiru. Waancaan addunyaa kun ijaarsa istaadiyeemii isaarraatii jalqabe addunyaa kaaniif fakkeenya guddaa kan ta'ee fi kan milkaa'aa ta'e isa bara kamirraayyuu adda akka ta'edha kan himamaa ture. Gianni Infantino pirezidaantiin FIFA illee kana ibsanii biyya Qaataar illee hedduu galateeffatanii jiru. Keessummoota gurguddoon mootota warra biyyoota arabaa kana kan Qaataar Saawudii dabalatee achitti argamanii jiru. Gaggeessitoota addunyaa keessaa Emmanuel Macron biyyi isaanii Faransaay yeroo waancaa morkattu achi turanii garuu haallitti amantaa isaanii aadaa isaanii addunyaatti beeksisanii fi badhaasa isaan kennan uffata Lionel Messiitti uffisanillee argitee jirta. Baay'ee kan bareeduu fi miidhagu ture. Biyyi waancaa addunyaa Qaataar injifatte Arjentiinaan badhaasa paawundii miiliyoona 40 kan isheen argattu. Waancaa kanaaf darbuuf immoo gara miiliyoona 1.5 kan siqu duraan kan kennameeruuf ni jira. Walii garatti gara paawundii miiliyoona 41 ol fudhatanii gara biyya isaaniitti deebi'u jechuudha. Faransaay paawundii miiliyoona 30 akkasumas biyyi sadarkaa sadaffaatiin xumurte Kroosiyaan immoo gara paawundii miiliyoona 25 argataniiru jechuudha. Badhaasni kennamu kanneen ture. Waancaa addunyaa bara 2026 magaalota 16 keessatti gaggeeffama. Isaanis Meeksikoo, Kanaadaa fi Ameerikaa biyyoota sadiitu waliin ta'ee qopheessa jechuudha. Biyyoota 32 hirmaata osoo hin taane gara biyyoota 48tti ol guddatee carraa Afrikaa hin qabdullee lakkoofsa dabaluu ni danda'a jechuudha waancaa addunyaatti aanu irratti. Ayyee Zalaalam odeeffannoo nu biraan geesseef hedduu galatoom. Galatoome Hamza. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa har'aaf jennee goolamnee jirra. Odeessaalee isiniif dhiyeessine bal'inaan marsariitii keenya irraa ni argattu. Saganticha kan qopheessite Firaa'ol Balaay, ogeessi teeknikaa Mubaarak Abdallaa, an Hamzaa Huseenin ture. Boraagaa walitti deebinutti nagaan bulaa.